Gaafadhi laafnuudha. Suuraa Kutaasa nanaafid. no Kutaasa nanaafid. Kutaasa nanaafid. 43 tokko baasanii. Kutaasa nanaafid. Suuraa 43 61 dhaqee baasi. Riippoortii godhaa jechaa jiru jala taanee laana jalatti ijoollee riippoortii gochuu barbaadu fakkaata koppii linkii naa godhaa taphtabillee naa godhaa jala balleessaa irra taa'ee. Boonaan bisaa kan jedhu sana muut godhaa jalaati. Koppii linkii naa godhaa. Yeroo meeqa riippoortii narra godhanii intinii naa godhaniiru. Biraazil ati amanii samanuu baadhusi Museeniif Yesuusi kan si dhibu Museen akka Yesuusiin caalu beektamoo hin beektu ati. Maaliin caale? Kan si dhibu kan fuulaa fuulatti Waaqayyoon arge Musee akka ta'e beektamoo hin beektu ati. Tigaggil ati isa beektee akkamitti Yesuusin wallaaltanii? Yesuus immoo fuulaa fuulatti Waaqayyoon hin argine ka eessatti argeera jedhee dubbate. Akka gootu. Na hubatta miti. Lafa ga'uuf jette tokko ga'uudhaaf karaa gimmaashin jiru. Beekumsa beekna jedhanii baay'een isaanii miidhamaniiru. Dandeettii qabna jedhanii baay'een miidhamaniiru. Baay'een kufanii argineeru. Maal ijoollee nama maaliin ofitti gashee baay'ee miidhamaa waa'ee maal waa'ee kana natti haasoftati. Gowwummaan keenya inni guddaan nuti barachaa guddanne maasitti fakkaate beektaa? Hafuuratu sinii ibsa. Hafuuratu sin barsiisa. Hafuuratu qormaata sin dabarsa. Nu goyyoomsaa turan. Otoon baratiin waa'een hafuuraas nuuf hin galu. Otoon baratiin waa'een quraanaas nuuf hin galu. Otoon baratiin waa'een baabilees nuuf hin galu. Si galeera? Isa tokkotu raajii raajan talatti. Qormaata qoramti torbee dhufu kutaa 10 qoramti. Titiisatu dhufeerra sii ta'a bakka dibattu. Titiisatu dhufeerra sii ta'a waan ta'eef akkuma dhayiteen titiisa argita tisiisni dhuftee bakka deebiirra sii teessi deebiitti gootaa etteen. Si galeera dheetutti raaja. Intalli dhayitee eegdee dadhabde. Intalli suni achi qormaata baatee ijoolleen qoramanii isheen homaan dibanne garbaatee gaafa bilbiltu eega ammas sii dhufa dhiisi kan kee dibameera. Situ nagarre malee siif hojjetameera dhiisi kan kee sii dibameera jedheen. Ammas qoramtee baatee bilbiltee gaafatte homaa gaafa qormaanni dhufu homaa kan ishee maqaanuu keessa hin jiru. Si galeera. Hin qoramne dhanii beeskisa baasanii hin qoramne dhanii maaf hin qoramee nafti rakkinni kedhanii. Intalli sun amma irraachuudha. Waldaa kiristaanaa keessaa baatee mucaa ortodoksii tokkotti heerumtee ortodoksiin kun karaa hojjeta as finfinnee kee jira mucaa sana hagarraatti beekaachuudha. Kun rakkinni keenya dadhabbinni keenya inni guddaan isa kanadha si galeera. Ati waan akkasii nama hin barsiisin hin cabdaa kanadha maaloodha. Bakka stop about this. ምንም ችግር የለም dhageessaa haa ta'u walii galaa namoonni hundi sirriidha siin jedhan hundi immoo dogoggora siin jedhu si galee tokko keessaa zalalaa tokko fudhattanii waan baay'ee haasoftu isheen waan ofii fiddeen qabdu aartee ittoof balleessite malee jireenya ofii dabaltee hin qabdu si galee dhattee baatee eerumtee raasuu guddaa sun immoo fatanaa darbuuf jecha miti kan Kiristoosiin amanan makiinaa bituuf jecha miti lafarratti naaf mijatu miti jireenya bara baraatiif si galee sitti meeraman no ani maalirratti akkasiin jedhe beektaa dhimma duuniyaa irratti siin jechaan jiru ani dhimma hafuuratu waan akkasii si godha jedhamu irratti kun dogoggora si galeera maal gaaffii dinqii yookaas wantoota gurguddaa Muhammad lafarratti hojjete naa ibsime waa meeqa barreeffamee kan jiru fakkeenya kan nuu ta'u waa meeqa jira. Dinqii baay'ee hojjeteera. Dinqii baay'ee hojjeteera. Dinqiin hojjete tokko dhugaa kaleessa raajotaan dhufee isaatti kenname ga'eesaa diinii kanaaf gatii baafamu baasee dhugaa kan addunyaatti beeksisee har'a addunyaarraa harki tokko peresentii 100 keessaa peresentii 50 ol har'a islaamummaa keessa jira si galeera. Islaamummaa keessa jira. Maaliif kun hundumtuu dhufe? Islaama jechuun maal jechuudha? Meestii hiiki. Kan karaa tokkicha karaa Rabbii hordofu. Haqaan gabbaramaa isa ta'e karaa Rabbii qofa kan hordofu. Dhaggeeffatu. Siingalle Islaama jechuun siyaasa guddaadha. Sittan hima. No. Dogoggortee. No. Dogoggora siyaasas miti. Islaamummaa jechuun siyaasa miti. Protestaantii jechuudha siyaasa jechuun. Dhaggeeffatu. Protestaantii jechuun Ingilifa isaa hiikame maal jechuudha? Jeequu, mormuu jechuudha.
يوم يو سيطان المرمينا يوم يو كريستوسين كمرف المرمينا no برازيل برافرات تي أكنا من قال لك أقولون المرمينا وركك كيتي سما في يو كرام بنا بودا نتلا لبدا غروتي مالي في وانسبينا دوكانا سوفت ما وانسبينا دوكانا سوفت دان دي بنا مالي وانسبينا دوكانا سوفت وانسبينا دوكا سوي وانسبينا دوكا سوي ديبيتي أجفنوا وانجيلاوي وانسبينا دوكانا سوفت محمد لولا دينيرا كي مكة أجفنوا كستاني مكة غافسين وانو كده بيتا شهادة كمان وان محمد مكة تجي بيتا يوم نفتا رمو بور مكة شهادة كمان تاني سي ديفا ما سيتي نما تو شهادة كمان تشوفي دا وانجيلاوي atama waan biraa soo dhiisiti gaafii godha deebi Muhammad Yesuusi maal jette natti waa'ee Muhammad oma waan beektu hin qabdu dhiisi Yesuusi maal jette tamanta naa deebisi Yesuusi maal jette tamanta waaqa dhugaadhas nama dhugaadhas si galee Si sakake waaqa dhugaadhas nama dhugaadhas kan jedhu isa jira naabaasi ragaa si fida rakkoon hin jiru eeshi ragaadhaaf nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu ragaa ittimu ragaa ragaa fariisonni bara oduu dhiis ragaa ragaa Yesuusin naman ragaa naafidi ragaa ragaa malee naasoo Ragati nasui ragana vidi ragana vidi maafari fatta suuta ilmi no wambira nasu ragatti namana raga anina saati me kakennesi wajjina so nandanda eshi ragatti namana nadagai raga nadagai ragana vidi Obbolessa ko ngoomin Muuti godhu ngoomin ragaa naafiti ani ragaan barbaada dhagayga anamma gaaffiin gaafadhe deebinaan wayne balaachoo ragaa naafiti Biraazeer Yesuus waaqa dhugaadha nama dhugaadha kan jedhu ragaa Yesuus waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu ragaa fiti nama guutuudhas waaqa guutuudhas nama dhugaadhas waaqa maaf sodaata ragaa naafiti maaf sodaata ragaa naafiti raga maafan si fida beetta iddoo isaa wajjin beetta dubbachaa turte faarfachaa turte lallabaa si beeku ati nama faarfadhe nan lallabe malee hin beeku ragaa naafiti ragaa listen to me okay raga please listen to me raga Biraazeer raga naafiti Nadeemis kati Muhammad Makkah tuwanu amaluma warran baranneeti waca malee deebiin qabani bar natti waciin ragaati naasomna ragaa Yesuus nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu ragaa fidi ragaan fidda Fariisotaaf bu'aan bulle isin warra immoo kolfitan kun jedhee gooftaan boof jirtu ragaa Tinggal dia buas dulu buat ini beta. Raga fidi, isas raga dah fidi rakon kabu. Ya buat silubi buat. Bu, mah, kana ma badani. Raga dah fidi raga. Kau tu asai, wanam sita asai na asai nade miskadu dapi. Raga dah fidi. Wa Yesus wa kaduga nama duga daga ajar tamam bayu wa kumma Yesus ugumma Yesus setelah rumah rabas asidu gaada to ragaan qabdu maal gochi ato gana lallaba lallabda churchin deemtu Biraazeer ani ko lallaba ke